Akkam jirtan durso assalamu alaikum sinin jenna bika jirtanitti warri guyyaa gaarii daddabarsanii amma isin bira galgalaatis akkasumas warri malle guyyaa bareedaa dabarsaa jirtanis baga jiraatin jenna bika jirtanitti warri guyyaa gaarii daddabarsanii amma isin bira galgalaatis akkasumas warri malle guyyaa bareedaa dabarsaa jirtanis baga jiraatan isinin jecha dhiyaadda mana keessanii taap godhaa share godhaa akkuma gaadaati nyaatti gruppii teessan hundatti ergaa warra hin dhufinis gartee akka nu biratti akka dhageeffatan akkasuma sanatti waan deemaa jirus biyya tana keessaas biyya gartee isin keessa jirtanis biyya baqaat saataatu biyya lamadaa biyya jireenya keessaniif keessa jiraachaa jirtanis akkasitti hundaa'uun haasawinarraa eda galgala gundufe oduulee takka isinii himaatiin ture yoo yaadattan sanirraas gartee waan ida'annoo oduudhaatu jira sanis irraa haasawina hanqasumaa dubbiin Trump du'ee ja'anii gartee akka malee namni irraa odeessaa jiran tunis ni yaadattanii miti gaaf tokko Prime Minister Dr. Abiy badee miidiyaa irraa baatii lama ol moo baatii sadii kana ni gahaate miidiyaa irraa dhabamee I think amata dabreensaa takka amata san duraa taachuun dhabdu yaadadhu exactly yeroo akka ta'e immoo du'ee jiraa jaanii gartee namni hedduun social media irratti waan adda addaa oofaati turanii garuu immoo tan Donald Trump guyyaa sadeen kana miidiyaa irraa dhabamee jira dhabamuu isaa tana jecha namni hedduun akka inni du'ee jiru takkaa'u gartee rakkoon hamtuun akka isa qabdee jirtu jaaniiti irraa odeessaa jiranii garuu warri gartee akka inni du'u barbaadaniis qalbii teessan isin cabsuudhaaf odoon taane dhugaan jirtu jaarsee hin duune ganama kana golfii taphachaa ture ni jira warri immoo akka gartee inni jireenya isaatis barbaadamu yoo jiraatan dhuga gammachuudhaan jiraadhaadhaan isiniin jaa namni hundinuu gartee fadhinnaa adda addaa waan qabdaniif jecha hin duune ni jira Florida mana gartee mana isaa Mar-a-Lago hajaaniin achitti golfii taphachaa jira ammaasis walleenuu baatii dabarte tana hedduu waan dalagaa tureef jecha amma xiqqoo akka gartee vacation ammaasis weekendiin kun nu biratti weekendii guyyaa isniinaa gartee holideedhaatu jira tanaafuu yeroo hedduu pirezidaantoonni hedduun weekendii kana guyyaa afran kanaaf yeroo fudhatanii gartee akkasitti hafuura baafatanii isaan qofallee odoon taane koongiresiinis akkasumatti yeroo tana hafuura baafata inninis gartee sababuma sanitti itti fayyadamuudhaanii hafuura baafachaa jira jechuun mana isaa kan Floridaa jirutti saniifuu gartee akka qalbiin teessan hin cabne hin duune isiniin jechuudhaafi nama gartee biyya isaatiif yaadu hin duune isiniin jechuudhaafi nama gartee biyya isaatiif yaadu nama guddina biyyaatiif yaadu yeroo hedduu numa dinqisiifatta malee balaaleffannaadhaa fi aarrinis waan barbaachisu namtichi kuni waan inni godhaa jiru biyya isaatiif namni gartee biyya teenyaas gartee akka biyya teenyaatti namni nama yaadu nama iyyuufuu gartee haa yaadu yoo jiraate namni hedduutu gartee irraa gammada inni wanni godhu jirus akkasuma sanitti gartee biyya isaatiif takkaa'u waan itti amane takkaaf hojii isaa gaggeessaa jira jechuudha. Dhugaa bika takkatti wanni inni hojjechaa jiru nama ni gammachiisuu dhabuus ni danda'amti. Maaliif yaada isaati waan inni ifii isaatiif itti amanu. Bika takkatti immoo wanni inni hojjechaa jiru tan nama amansiistuu takkaa'u tan nama gammachiistuus ni taati. Tanaafuu poolitikaan akkuma gartee wal baadhannaadhaan deemutti namni gartee itti dhiyaatee hordofa
cinaanis gartee ni gammaduunis ni danda'ama cinaanis gartee aaruu takkaa dallanuunis numa danda'ama cinaanis gartee ni gammaduunis ni danda'ama cinaanis gartee aaruu takkaa dallanuunis numa danda'ama waluma faana gartee baadhatteeni waliin deemuu danda'u akkasii harka keessanii gartee taap godhaa eda galgala waa'ee Prime Minister Chicha Yemen kan waraanni Israel xayyaaraan gartee hogguu sanaa dhawan ajjeesan jee isinii himaatiin ture yoo gartee gaa oduulee adda addaa irratti hin arkin taate kunoo inni kana fakkaata jaarsa kana amma miidiyaaleen warra Yemenilleen kan miidiyaaleen Huuthiitilleen akka inni du'ee jiru ibsa baasaniiti jiran. Halee immoo irraa dubbachuu illee barbaanne isaan ammoo miidiyaalee Israa'eliitu gartee isa ajjeefnee jirraa jaaniiti oduulee baasaa turan. Akkuma gaa amma durallee irra deddeebiinii odeessaa jiranitti inni kun gartee nama hojiirra du'ee akkasuma san nama gartee shahiideedhaa takkaa'u gartee martyrdom jaaniiti gartee isa inumaatu ol kaasanii irraa haasawaa jiran. Warri Huuthiidhaa guututti gartee akka lolorra jiran ifatti dubbachaati jiran isaan ammaasis Israa'el wajjinis lolorra jirra jaan Ameerikaa wajjinis lolorra jirraa jaaniiti ifatti dubbachaa jiran saniifuu duuni isaatuni waan haaraa miti maaliif namni gartee lolorra jiru tokko balaa dhuftuus baadhateeti lola gartee geggeessita saniifuu isaan gartee akka gaddaa odoon taane akka gartee nama isaaf gammachuu qabutti gammachuu irratti gartee akka du'e inumaatu biyya isaaniitiif gartee akka nama hafallii hamtuu gartee lubbuusaa kannee jaaniiti dhaadannoo adda addaa dhiyeessaa jiran guyyaaraan tanaa akka odeessanitti guyyaa jimmata dhufu hiriira guddaatu Yaman keessatti ta'uudhaaf deema takkaa gartee isa kana akka gartee isa kana celebration isaatti jechuu qooda inni biyyattii saniif godhetti inni maas gartee prime minister maas gartee civilian prime minister jaameeti beekama hanga gartee Huuthiin bulchitu san keessatti itti gaafatamaan isaa jechuu akkasitti gartee tanas quba qabaaddaa inumaatu miidiyaaleen akka Aljazeeraa faalleen dhiyeessanii jiraniinsa eessaan kaayeta isaanii Kunoolaal Aljazeeraalleen oduu tana guyyaaraan tana qabatee dhiyaateeti jira. Maqaan isaa Ahmad Al-Rahawi jedhama. Akkasitti haleellaa mootummaan Israa'el Yaman irra gooteen akkuma gartee na duuba gartanitti bikki gartee isaan dhawan oofisicha Prime Ministeraa sanii akkasitti isa san achinni gartee achitti du'uusaa san irra dhaqabaniiti jiranii jechuudha. Wanni kun yeroo hedduu akkaataa gartee oduuleen adda addaa himaa jirtutti xayyaaronni Ameerikaatii fi xayyaaronni biyya Ingiliz kan samiirra deemee gartee basaastummaadhaan hojjetan information gartee warreen adda addaa gartee biyyootan akka Yamanii fi Gaazaa tana keessaas gartee warra mootummaan Israa'el wallolaa jirtuun kana isaaniitu information guuraaf akkasuma sanitti akka oduun torbaan dabre baate jettutti yeroo gartee warri Israa'el wanta dhawan hospitaala joornaalistoota abbaa shan bikka takkatti gartee ajjeesanii sistema gartee dabaltaaf hajaaniin saniin nama fixan xayyaaronni Ameerikaatii fi kan Ingiliz kan xayyaaronni basaasa jechuu kan gartee droonii tahee sagalee uumaa takka illee hin qabne achi gubbaarra hospitaala gubbaarra sa'aa hedduudhaaf akka gartee olii gad deemaa ture akka achi gartee information guurrachaa ture warreen gartee social media gubbaatti investigate godhanii fi waan adda addaa hordofan akka basaastummaatti dhiheessaniiti jiran. Duba gaa yeroo hedduu isaaniitu waan barbaachisu irra deemee fi ilaalee akkasitti ajaja gartee karaa informationa warra Israa'elitti himaniiti warri Israa'el akkasitti isaan bikka dhawan san dhawanii jechuudha. Ajaja gartee karaa informationa warra Israa'elitti himaniiti warri Israa'el akkasitti isaan bikka dhawan san dhawanii jechuudha.
tanaafuu gartee dhooysaadhaan takkaa'u gartee wallaalaan dhawanii nama fixaa hin jiran beekumsaan eenyu bikka san jira ilaa hanqa maqaa fi nama ta'e beekanii hammas takka gartee basaasanii nama dhawaa jiran jechuudha. Kana gartee akkasii quba qabaadhaa. Lolli gartee biyya Israa'el akkuma nama dura isin himaa turetti illee karaa tokkoon karaa bilbila namaatiin nama ta'e jala deemanii hordofanii gartee akkasitti adda beekuu danda'an. Karaa kaaniin ammoo reeting sistamiidha qaban. Waan gartee reeting sistamii jaaniini namni kuni hangam takka informationa keenya ala gabbaasaa takka immoo hangam takka nutti hammeenya horaa jira waan jiru. Waan akkasii saniini reetingii godhanii reetingiin tuni takkarraa ilaa 10 deemti warreen gartee 6 olii ni ajjeesan gabaabinumatti bikka isaan jiranitti barbaadaniituma ajjeesan. Warreen gartee 5 gad jiran ni ajjeesan gabaabinumatti bikka isaan jiranitti barbaadaniituma ajjeesan. Warreen gartee 5 gad jiran ammoo warra gartee ilaa 5 irraa ilaa hanqa gartee 3 irra warra jiru maanitar godhan jala deemaniituma hordofan. Hoggaa gartee sodaan isaanii tuni toora gartee 6 ol baate nama san bikka jirutti ajjeesanii jechuudha. Akkasitti gartee nama kana fixaa jiraniin isiniin jaa. Okay, oduu tiyaantu keessatti oduun tuni oduu ajaa'ibaati. Inumaatu akka jettutti warreen IC isin himaatiin ture egaa IC'n gartee dhaabbata Ameerikaa keessatti ummata baqattoota hedduu warra heeraan ala jiran ja'an qaqqabee karaa Flooridaatti gartee achi nama wali guuranii achirraa biyya adda addaatti ergan jechuudha. Takkaa'u biyya isaan irraa dhufanitti gartee dhaabbate deebisaa jiru. Dhaabbanni kuni wanni isaan hojjechaa jiran akka malee Ameerikaa keessatti babal'achaa jirti. Dhaabbanni kuni yeroo ammaan tanaa warra hojjetuuf gargaarsa nama hedduu qaxarachaa jiran. Innaawaa ilaa hanga maallaqa illee tirfii namaa kafalanii bira dabartee boonasa qarshii 50,000 ol namaa kafalan nama gartee isaaniif hojjechuu barbaadu jechuudha. Kanarratti akka gartee guyyaa kaleedhaa oduun baati jettutti amma idaannoodhaan guyyaa irraan tanaa oduun baatituun akka jettutti dhaabbanni warri IC kuni bikka ummanni sittiziina itti tahee itti kakachiisan takkaa'u gartee seeramanii sittiziinaa itti godhan sanitti dhaqaniiti nama gartee toora san jiru qaqqabuu eegalanii jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Inumaatu nama kana gaaguu qaqqaban fakkeenyaaf gartee faamilii nama sittiziina ta'uudhaa wajji deemtu kana. Namni tokko tokko faamiliin isaanii sittiziinaa miti takkaa'u gartee heeraan alafaa jiraachuu dandahanii ja'aniiti bikka gartee sittiziina itti godhan kana bikka seeramanii sittiziinaa itti godhan kana dhaqanii nama qaqqabaa jiranii ja'aniiti odeessaa jiran. Tunis gartee waanuma addaati. Inumaatu isteeta gartee akka Kantaakii fa'aa keessatti akkasumas Ohaayottis isteetota gartee akka Kaalifoorniyaadhaatii fi naannoo biraatti illee inumaatu Navaadaa illee jedhanii odeessaa jiranii bikka isteetotan kana keessatti nama jala deemaniiti qaqqabaa jiranii. Faamiliin ta'ee hogguu sittiziina taatu namni cinaan gartee warra faamiliin isaanii sittiziina hin ta'iin takkaa'u immoo warra heeraan ala jirutu nama kanaa hojii deema ja'aniiti jala deemanii akkasitti achitti nama kana laalanii wanta godhaa jiran qaqqabaa jiran jechuudha. Isteetota tokko tokko keessatti inumaatu waan akka gartee rood bilaakii fa'aa godhu jiran. Isteetota akka Flooridaadhaatii fi akkasumas isteeta gartee akka Teenesii keessatti rood bilaak godhaniiti fakkeenyaaf makiinaa gartee haayiwee irraa baasanii makiinota haayiwee keessa seenuu haayiwee keessaa baasaniiti nama tokko tokkoon informaationa isaanii gaafatanii akkasitti nama danda'anis qabaa jiran warreen gartee nagee qabu immoo numa dabarsan keessaafuu warra gartee waraqaa isaaniif irraa qabu jechuudha. Sanis gartee waanuma addaatu deemaa jiran isiniin jaa harkaan gartee taaptaap godhaa warra oduulee biraatis gartee itti dabarraa. Okay.
Okay. Oduu karaa Falasxiinitti dabarraa guyyaa har'aan tanaa oduuleen adda addaa. Okay. Oduu karaa Falasxiinitti dabarraa guyyaa har'aan tanaa oduuleen adda addaa akka jechaa jirtutti waraanni Israa'el Gaza guutuutti dhuunfachuudhaaf yeroo muraasa booda guyyaa muraasa booda akka gartee Gaza tana gasseenuudhaaf deeman ibsa adda addaa baasaatii jiran. Yeroo hedduu namni keessaafuu gartee waraanni Israa'el Gaza tana keessa ammaa numa jiran. Garuu immoo akka gartee oduuleen adda addaa bahaa jirtutti Gaza guutuutti dhuunfachuu barbaadan. Kanarratti guyyaa lameen dabre kana keessa waraana hamaatu warra Israa'el qunnamaa jira. Akkasumas sanitti waraanni Israa'elis nama hedduu dhabaa jiran. Lola gartee gaggeeffamaa jiru kanarratti. Akkumaan edda isinii himaa turetti lolli Gazaadhaa fi Gazaa keessatti deemaa jiru kuni bikka gartee halaalaa walitti dha'uu bira dabranii amma harkaan wal dha'uu bira gahaniiti jiran. Kanarratti waraanonni Israa'el nama hedduutu qaqqabamaa jira. Warra gartee lubbuun irraan bahin illee kan qaaman qaqqabaman warri Hamas viidiyoodhaan fa'aa waraabaniiti akkasitti gadhiisaa jiran. Viidiyoolee gartisiisan asirra maxxansuu hin danda'u garuu immoo footoodhaaf kanallee edallee isin garsiisaatiin ture. Nama ammaasis warreen lola kana keessatti akka malee gartee ajajootaa fi itti aantoota ta'anii gaggeessaa jiraniis keessa gartee barbaadaniitti jara kana xiyyeeffannaadhaan ajjeesaatii jiran. Warri Hamas hammam takka lola kana jajjabaatanii akka itti oofaa jiran yeroo ammaan tanaa silaa gartee miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaan namaa hin himu garuu immoo viidiyooleen isaan gadhiisaa jiranii fi infoormeeshinii gartee isaan sooshaal miidiyaalee isaanii irratti gadhiisaa jiran ifatti garsiisaa jira jechuudha. Akkasuma sanitti kana jidduu Israa'elis akka guyyaarran tanaa ibsa baastetti nuti warra Gaazaatiif nyaata samiirraa gadi hin darbinuu fi ulii booda ilaa hanqa gartee Gaazaa tana dhuunfannuu jaaniiti oduun tuni arraan tana ibsa baastee jirti. Ibsa kana warreen Red Crescentii Israa'el keessa Gaazaa keessa jiru akka ibsa kana dubbachaa jiranitti nama hedduutu beelaan dhumaa jira. Nyaanni gartee dhaabbachuu hin qabu yaada jiru irra deddeebanii odeessaa jiran. Kanarratti gartee akkuma na duuba gartan kanatti nama hedduudha gartee warri viidiyoon kun agarsiisu warreen ifii isaaniitiif beelaan dhumanii ijoolleen isaanii beelaan dhumaa jirtu. Wanni isaan footooleen gartee isaan garsiisaa jiranii fi viidiyooleen isaan garsiisaa jiran akka malee kan qalbii nama cabsu namni kun gartee beelaan xiqqoo malee warri beelaan dhumuu fi warri waraanaan dhumaa jiru lakkoofsi isaanii waluma qixa deemaa jira jaaniiti odeessaa jiraniin isiniin jaa. Irra hedduun keessan waa'ee Tirampii kana akkamitti kanatti gartee Trump duusaa kana footoon tuni tan lola gartee biyya san keessatti garsiistu kana gartee viidiyoo irraan footoo kaasee sin garsiisu jira. Bikki gartee qalama diimaadhaan akkanatti tuqan kuni waraanota gartee guyyaa kaleedhaa fixan jechuu. Inumaatu gartee gama kanallee yoo laaltan waraanota gartee akkana deemaa jiru. Warri gartee qalama diimaan tuttuqame kun hundinuu warra fixanii jiranii akkasumas gama kanaas waraana hedduutu jira. Garuu immoo asirratti gartee hin tuttuqamnee viidiyoo waan ta'eef jecha boodarra gartee ni tuttuqamanii isaan sanis walumaan fixanii jiranii jechuudha. Akka malee hammeenyi addaa gartee kan lolaa biyya san keessatti adeemaa jiru jara kana jara kana gartee inumaatu akkumaan isin jechaa jiru qaama bira gartee namni lolli kuni lola harkaa fi harkaan wal loluudha kan meeshaa lolaa bira dabree jira jechuudha. Akkam hammam takka gartee lafti sun akka walitti dhiphattee lollinis bikka takkatti gartee walitti dhufaa jiran kana agarsiisaa jiran. Akka duraanitti taankiidhaaf waan adda addaatiin olii gad deemurra miilaan isaanii deemuufaa walitti dhufan
akkasuma sanitti gartee isaanii biildingilee adda adda deemu walitti dhufan dhokotanii walitti as ba'an namuma gartee tapha ijoolleedhaa taphachuu jiru fakkaata inumaatu lolli gartee gaazaa keessatti deemaa jiru jechuudha. Kana gartee irraa quba qabaadhaan isiniin jaa. Oduun Donald Trump lubbuudhaan dabartee tan gartee jettu tuni akka malee oowwaati gartee social media gubbaarratti trendii taatee deemaa jirti. Isinillee gartee warri gartee waan tana quba qabdan dhugatti yoo namni gartee kaameraa duraa dhabames kanuma du'eetti fakkaatti. Kana keessa warri waan gartee warri lafaa haasawe warri samiitis dhugaan waa godhu jettanii gartee warri du'aa godhachaa jirtanis waanuma addaa keessa jirtanii garuu immoo akkuma reefu tan isin himetti namtichi hin duune nagee qaba. Ammas guyyaan yeroon ammaan tanaatuni yeroo boqonnaati. Inni immoo bikka gartee mana isaa kan Florida jiru dhaqee tachi golfii taphachuu jiraan isiniin jechuudhaafi akka gartee nama du'ee jirutti hin fudhatinaa.